kolleejjonni Pooliteknikaa kilaastara Shawaa Bahaa barattoota ogummaa garaagaraan leenjisaa turan 1,400 ol magaalaa Adaamaatti eebbise. Kolleejjonni Pooliteknikaa akka biyyaa fi naannootti humna nama baratee ogummaa garaagaraatti leenjisuun bara baraan eebbisee gara hojiitti bobbaasuun guddina biyyaa keessatti shoora olaanaa gumaachaa jiru. Bu'uuruma kanaan kolleejjonni kilaastara Shawaa Bahaa bara barnoota 2016 keessatti gosoota ogummaa garaagaraatti leenjisaa ture eebbisaniiru. Itti gaafatamaan kolleejjii Pooliteknikaa Adaamaa obbo Daalee Jaamboo akka jedhanitti bara 2016 keessa kolleejjonni kilaastara Shawaa Bahaa ogummoota garaagaraa 19tiin sagantaa guyyaa galgalaa fi dhuma torbeetiin gulantaa adda addaatiin barattoota 1,460 leenjisaa ture eebbisuu ibsan. Bara 2016 keessatti kolleejjota kilaastara Shawaa Bahaa ogummoota garaagaraatiin 19tiin sagantaa guyyaa galgalaa fi dhuma torbeetiin leenjifamtoota gulantaa adda addaatiin leenjii isaanii xumuranii guyyaa hordofaa guyyaa eebbaa kana dhiyaatan dhiira 750 dubartii 465 idaamaan 1,215 yoo ta'ani sagantaa digiriitiin leenjii isaanii kan xumuran immoo dhiira 209 dubara 36 idaama 245 kan eebbaaf dhiyaatan yoo ta'u walumaa galatti eebbifamtoonni sagantaa gulantaa fi digiriitiin dhiira 959 dubartii 511 idaamaan 1,460 guyyaadhaa eebbaaf dhiyaatanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyiboo akka jedhanitti bara darbe barattoota ogummaa garaagaraatti leenji'anii ba'an hojiilee kanneen akka warshaa kaalsii, zayita, mismaaraa fi biroo irratti bobba'anii hojjechuun namoota biroof carraa hojii uumuun danda'amuu eeruun namoota 62,000 oliif carraa hojii uumamuu ibsaniiru. Akkuma bara dabree barattoonni akka keessanii yuunivarsiitii fi kolleejjii garaagaraatti irraa eebbifamanii ba'an magaalaa keenya keessatti yeroo gabaabatti warshaa kaalsii, warshaa mismaaraa, warshaa zayitaa, warshaa nyaata beelladaatii fi warshaa soogiddaa ijaaruudhaan ofiif abbaa qabeenyaa ta'uu bira dabranii hayyoota akka keessanii hedduu hundeessuudhaan nus ummata isaanis dinqisiisanii jiru. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhiibbaa ergaa barattootaaf dabarsaniin akka jedhanitti guyyaan ifaa fi badhaadhinaa dhufaa jiraachuu ibsuun akka magaalichaatti galmoota 4 qabamee hojjetamaa jiru keessaa wabii nyaataa mirkaneessuu, intarpiriineroota bal'inaa fi qulqullinaan horachuu, ogummaan ga'oomsuu fi mootummaa cimaa uumuuf qabatamaan xiyyeeffatamee hojjetamaa jiruun jijjiiramni guddaan dhufaa jiraachuu ibsan. Ogummaadha kan nama ceesisu, biyyootas kan ceesise ogummaadha. Kanaaf inni jalqabaa kana. Inni lammaffaa interpruunera uumuudha. Maa inni interpruuner gabaa kan uumu. Galmi keenya sadaffaan ogummaadha. Nama ogummaa qabuutu barbaadama. Mootummaan naannoo Oromiyaa ergama 3 Oromoodhaaf qaba. Tokko Oromoof Oromiyaa barnootaaf teekinooloojiidhaan cimsuudha. Inni xumuraa Oromoof Oromiyaadhaaf sirna ijaaruudha. Bakka bu'aan Inistituutii Leenjii Ogummaa Federaalaa Dr. Haftaamuu Mulgeetaa leenjii teeknikaaf ogummaa akka biyya keenyatti faayidaan inni qabu olaanaa ta'uu ibsuun isinis qaama kanaa waan taataniif cimtanii hojjechuun akka biyyaatti sagantaa gulantaa fi digiriitii waliigalaan leenjitoota 10,000 ol ta'an ogummaa garaagaraatiin karaa qulqullinaa fi ga'umsa qabuun leenjisaa jiraachuu ibsan. Kana malees jedhan Dr. Haftaamuun oomishaalee biyya alaatii galan biyya keessatti oomishuun ce'umsa teekinooloojii fi industirii jaarraa 21ffaa keessa jiru waliin dorgomaa ta'uuf ammoo bara baraan humna nama baratee ogummaa garaagaraatti leenjisanii baasuun ga'een isaan gumaachan olaanaa ta'uu ibsan. Barattoonni qabxii olaanaa galmeessuun eebbifaman tokko tokkos EBS'if yaada kennaniin akka jedhanitti eebbifamuu isaaniitti gammachuu qaban ibsuun ogummaa ittiin ba'an kana dhuunfaan hojjetanii ofii fi biyya isaanii jijjiiruuf kutannoo guddaa kan qaban ta'uu ibsan. Barnoonni koo crop productionidha. Akkasuma carraa kana argadhee hanga kana baradhee sadarkaa kana ga'uutti baay'een gammada. Akkasuma immoo gara fuulduraatti illee maatiiwwan kootis ta'ee hiriyoota kootiifis akkasuma dhaloota dhufaniif illee akka barumsa kana baratanii itti fufanii carraa gaarii hawaa fi kaayyoodhaan gara fuulduraatti barbaada. Inni duraayi tokkoffaan mataa ofii kooti tajaajiluun barbaada. Akkasuma ofirra dabarsee immoo maatii kootis tajaajiluun barbaada. Akkasuma immoo iyyuu biyya kootiifis dhaabbadhee tajaajiluun barbaada jechaadha.